keessa jirti miskiina gargaaruu keessa jirti jedhe asitti argate. Faranjiin viillaa dhiiftee doolaara lakkooftu dhiiftee bakka gammachuun jirtu soqurraa soofumar dhufte lafeetti. Anaajina dhayxeechi jiraatuun oolu jettee daadimoon siin qottee gubbaa oolte. Bakkuma gammachuun jiru wallaaltee faranjiin agas geettu sun. Bakkummaan isiin hin soqin hin jirtu. Shaytaana wal mari'ate jedhan gammachuu kana eessa kenna sa'aataa kana jedhee shaytaanni akki godhe. Yoo fageessinee biyya fagoo kennellee namni dhaqee fudhataa jedhee shaytaanni dhiise jedhan. Yoo bahara jala kennellee namni ka warqii soqatu achumaan argee itti wal waamee fudhataa gammachuu achi hin kennu jedheedha shaytaan. Eessa haa kennu jennaan nama maraa qalbii isaa bira haa kennu as keessa qabdata. Badheessoo itti lafeetii. Bakka midhaasoo itti lafeetii sa'aataa fuudhuu keessa hin jirtu gammachuun viillaa ijaaruu keessa hin jirtu gammachuun duniyaa walitti qabdee doolaara lakkaa'uu keessa hin jirtu gammachuun ilmaan walitti qabdee Muhammadii Hasanii Huseyni Maayii maqaa midhaa jaldeessoo itti baasuu keessa hin jirtu gammachuun bakki isin jirtu qalbii kee keessa ibirraan fagaatin maafa qoosoo itaa maa yaaddofta waan hin jirreef. Waan hin jirreef maa gaddita maaltu si gaddisiise ilma sitti jallate nabi nuuhitti jallate duraan niititti si jallate nabi luuxitti jallate jaartin abba si jallate nabi Ibraahimitti jallate abbeera si jallate abi lahabittu abbeera nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itti jallate lafetti eenyu ka hafe maaluma si habay yoo jallinna taate nama maratti jallate fuudha dhabde julay biibii gurraacha akka kiyyaattu gadaa rasuulaa sallallahu alaihi wasallam waan fuudhuun dhabee rakkate. Julay biib rasuulli akkanatti argee gurraacha fungaa namaatti nama itti sadaqatu dhiisi asoonaayuu kennaa jedhaniin kennineef namni. Rasuulli guyyaa tokko waamanii yaa julay biib fuudha geette fuudhuu barbaadda jennaan calliseetuma biraa tarre. Guyyaa lammaffaallee rasuulli gaafannaan calliseetuma biraa tarre. Guyyaa sadaffaa rasuulli gaafannaan bataawwanni tun cooraa taatti natti hin fakkaanne dhugaa ta'uun ooltu mi'a haasaa maddu jedhee bataa silaa rasuula hima gahe fuudhuu barbaade namni gurraacha akka kiyyaa kanaa kennuma jira jedhee rasuulan. Yaa ajaa'ibaa bara namni hedduun gubbaa kana laala diiman keessi gurraacha akka kiyyaa ladhiini diimuma lafeetti. Yoo san fakkaatte diimaa si asoon ta'in aadamitti namni bahee magaalaa kana malee siimi. Ka aadam himattuu namni bahe. Aadam jechuun magaalaa ka itti bahe diimaa asoon ta'in wayaanumaa taata. Wayaanumaa taa. Julaybi carraa kanan saamatti. Rasuulaan akka inni jedhaan maarree fuudha barbaadaa jennaan rasuulli teekistii ergan namatti erguu eegallisuma dura misajii erganiifi. Amma isaa ergan ibalu abbaa ibalu bira dhaqi intala teessan naa kennaa jedhiin itti jedhan salaamtatti yellatti qara irasun. Yaa rabbii kiyyaa waan nu amma keessa jiru walitti galaa qalbisa. Juleebiin kee deemee karra bubbue gandi jalaa banne salaamtaa itti qara'e salaamtaa jalaa deebisan salaamtaan tuntii yaa ta rasuulallee haftee jedhee itti deebise ta rasuulallee jalaa qaban. Bada rasuulli maalumaan isin ergan jedhan gandi mirqaane waan midhaase beeyta intala teessan san ta maqaan isii Zaynabaa san itti heerumsiisan eenyumatti ana yoo laalan gurraachinni addu laa ilaaha illallah bada kanumatti heerumsiisa jedhani abbaa warraa qaataa asii gungun lola kana dhageettee jaartilleen achii dhufte. Walii qabu jammaran jaarsaf jaartii wal jettu walii qaban bada akkam watti itti kennan ifi rasuula ka'an yoo isa laalan isa gurraacha kana bada ka innu akkana gurraacha ilmi waytarraa bahe absuutamaa wayta hinna jedhe qabu qaata rifat laa ilaaha illallah asii kaalkuleetara rabbii keessa galee ka kunuu gurraacha ilmi akkam tahinna jedhe maaltu siin ga'e waan ilma sii ka diizaayinii kaasu. Injineraati rahimaati ati asii taa'ee garaa keessatti rahima injinera ta'ee kaasu yoom geettee waan akkasii
والله ليساني كان انتل بدربادة جيته أشلوك مالي روى لندن بيتا وانا كنا انت لا كنا نمتي جبرة جكنا كني رسول جل تهمي جنة لا إله إلا الله انت تكي جت انت لا جاي باتين نتنا نتا تو فرجي دي له برا فرجي دي له فرنجي تو أوروبا تاي أسيتي تلفزيون النجلا كله بقات مالي فرنجي تلفزيون أسفيدت دنا ما قلقلت أنا لا سبتين تلتقى بكاني بكاك أنا نرامت تركي نقوم على جت مرات فرنجي ما نقوم على جت فرنجي مال قط بكفاكي ببرة دورابت تسر كتي بكسر بقولنا بايت أمريكا نتبان تسوري أمريكا كس بيها دامنا كراز شتوجرا لفتي كتكات تكنولوجي فيتميو كي أمريكا دولار كتشيسا ستين بكاتين بكببرة دورابني ستين جنيه سمرات خسجالت إفته أما وامر دبّدان متى قال جلاي بيم إنتل تأكي جته إيه رسول ليرك أن الله جالت نجد دبّا جتهران إنتل إسني كلامي خجار سفيجاتين إتهرم سيفنا رت والربان إنتل تأك رسول لمن جد أنجالت ما تسنجي جت لا إله إلا الله بدأ تأكس أسكس جرتي asuma jirti intalti akkasi gabaabsi an sa'aatiiti kanaaf umra irratti wannan siidhaam yoo hiyyummaan la qabaatan gaddin nabi muhammaddu saantimii takkaa lama irratti re'eetiis yoo ilmi sirraa jallate yoo kiifiyyuu jallinna qabaatte hin gaddin nama maratu qajeela ta'ee uumame antur wayta xiqqaa jallataan akka kiyya akka waan hin jirre nafannisanii quraana na buusisiisan ana bichaa miti nabi muhammadin rabbiin maal jedheen wawajadaka daallan fahada nabi muhammadin rabbiin ati duraan jallataa bar dhiyootana si qajeelchine jedhe rabbiin nabi muhammadin ajaa'iba adaa namni marri wayta dhalatu qajeela haa ta'u barbaada sun hin jiru dhiis waan akkasiif irraa yaadini kanaaf ans ingatin jedhu kun mata duree dheeraa keessa qaba sagantaalee irra gabaabaa fakkaate wabillahi tawfiq assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh